yaa Okay, baga jiraatte. Shabakaan kiyyalleen bareedaa na fakkaata. Hangatallee sirruma jira. Okay, namni dhufees ni dhufa. Nama nama guddaa jira. Bismillah. Hawaasa jirabbi. Wanni miidiyaa qabdi. Uumama miidiyaa irra deemu jiru kanuma dhageenya kana. Numaa ibsita. Suma gaafachuu barbaanne jechuun waan biraatiin. Sagaleen kenni jiraa misi bira? yaa dhaga'uutu hin jire. Okay, fayyaa ta'e. Baga jiraatte. Viidiyoo tokko yoo dhageessan beeku yaasin kan namni hundi miidiyaa irra suma beeka jechuun namni akkasii beekutti nama bultiillee qabu nama ilmallee qabu si beeka namni hedduuni. Mukaanus gaafa isin gara biyya arabaallee deemtu wal lolanii walii kanii addaan bahanii akkas taatee akkas kuttee midhaan hin jenne namni hedduullee naasaa ture. Gaaf san dubbiin keessan hin dhagahne waan ta'eef wanni sun waan guddaallee hin taane achuma dhaabbate. Sagalee ta'e takkaan miidiyaa kana gubbaa deemu jira yoom isa laayivii sana hin agarre laayivii kallattii ilaalle. Sagaleen sun ta'e yoomi sagalee nama miidiyaa gubbaa deemtu sana namni hedduu waraabee irraa onnoo godhu jiru sun. yaa sagaleen eeda sagaleen eeda duraan dursa galatoome pooliisii akkasumatti illee ilmaa oromoo haati kaanus jechuun nama kabajaa qabu ana birattis akkasumatti illee uummata oromoo biratti nama naqqaaliiti haadha ilmaan kiyyaati sigalee maaliif nama kabajaa nagaa qabu dhageessanii arra dhageessanii arraas ta'ee isaanis amata akka arraatis yookaan ammoo amata dhibba akka arraatis nama kabajaa qabu na biraa maaliif haa ta'u garuu ilmi namaa walitti dhufuun ni jira walitti yaaruun ni jira sigalee akkasumatti illee wal jaalachuunis ni jira akkuma jaalatti jirtutti jibbittinis jirti adda ba'uunis ni jirti jechuudha. Akkas saniifuu isiin jechuun arrallee borullee iftaanillee kabajaan qabaa fi akkasii wanni kaleessa ta'e sun ammoo waan biraa sun ta'in waanuma miira keessa seenee yookaan ammoo dubbadde miira keessa giseen siin jiru maaliif jireenya kana keessatti si dhagahama beekta yoon fi namni jechuun dhiirti gaa ilmaan gisee wajji taatee achi boodoona akkasitti ilmoo wajji rakkattuu fi kana sii galee maaliif ijoollee lama ijoolleen tuni akkasii saniifuu si dhagahama sanumaatu sanna godhee akkas jee jechuudha si galee jira haa ta'u garuu irra hedduu jechee isiin fayyadamtu takkaa jira. Jireenya ilmaan kiyyaatiin jijjiiruu bee maarree minaamin si galee dhugaadhaa isitti akkas ta'uu mala garuu jireenyi kan jijjiiru ana malee isii bitee jechuudha si galee jireenya ilmaan fi kana hunda anaatu bikkaan fadhe dhakaas cabsee waan hin fadhe godhee deemee jijjiira malee isiin deemtee yookaan kaan ammoo anas taa'ee ijoollee keessa taa'ee isiin biyya arabaa deemtee nama naa dalagu bitee jechuudha dhiira akkasiitii si bitee jechuudha si galee walitti harreetti adda baanee kuttee karaa Masrii haa ta'u garuu kabajaa guddaa na biraa qabdi haadha ilmaan kiyyaati haadha ijoollee tiyyaati boruus ta'e iftaanis fuula duraaf illee jechuudha kabajaa guddaa na biraa qabdi jechuudha isiin si galee maaliif haadha ilmaaniiti kabajaa qabdi si galee ijoolleen tun silaa isiin hin jiraanne yookaan ammoo silaa naafisii walitti hin dhufne ijoolleen babbareedduun tun hin dhuftu jechuudha akkasi kanuma. Okay, waan wanta godhu jechuun gaafuma silaa mukaanus dubaa jirti isaa?
مصري لا دبي دبي masriirti. مصري والله ما كسر قرتون بيو غافو مخالص بيجاديم تولي جتوني فدتك ولي قلت جتون مريداني متيجور غبامت وان كسر من قبنو Okay. Sun walitti harreetuma deemte. Akkas. اوكي يا دوما متات أما بلتي خسر إنجرتني Sun gaa fakkeenyaaf isheen achi jirti anis achi jira sun dhimma keenya lameen. اوكي يا دوغا سندي مغيسني مالي في يو دوغا سيان توري غافا سين ديمتو بكسين غرتو لمبي وانا كاونت با غرتو نفكاته اكو ما تكت كان مريد امتي من لولا تكا ولا بدي وانجو نمني دون سرت اسا توري خالكي ولمتها في المجارسا يرتيتني اكو ما تريفو خافتسن jireenya jijjiiruudhaaf tarii walitti waltumsuudhaaf waan akkasii ta'e deemte nama jira soo jira. Walumaa galatti gaafa biyyaa baatullee jechuun mariidhaa miti. Okay. Sanuma qaba. Sagaleen kalee galgala haasawni sun kalee galgala meeqa amma muramee as gubbaa deemu jiru sun. Kalee galgala. Yaasini bilbila mukaanu hin qabu moo meseenjarii, imoo, waasappii, telegiraamii, bilbila kallattii keessaa waan sabni itti himu tarii chirra waliin haasa'uu hin danda'amu moo keessaan moo hulaa keessaa santu cufameeti carraan tokkichi inni qabu warra gastiitiin si bira dhaqu waan ta'eef achirratti ol bee haasoo sanis wajjin haasee wannoo jira namni hedduun akkas jaasa maaltu ta'e jechuun ati yoo rakkoon akkasii jiraatte bilbiltee fi keessaan wannoon gootu amma gaa yaasin dhuga dubbannaa wanni wal sodaan hin jirru maaliif beektaa nama keenya koomenti arguutti hin jira bultii namaa jettan bultii namaa namni deemee haadhee qotee laga seenee barbaadee fidee haasa'u hin jiru. Namoota gurguddaa maqaa qabanii fi namoota gurguddaa dhageettii qaban wanni si shakkisiisuu fi wanni si dubbisuu danda'u afaan isaanii keessaa miidiyaa irratti gaafa ba'ee mul'atu anis atis wahumatti dhiyaannee irraa dhagahuu takkaa dhugaa san baruu barbaannudha. Kubbaa wal sobnuu qabu. Bultiin namaatti walii gallaa bultiin namaa talafarra jirtu. Harka namaa keessa jirtu. Bultii abbaan qabatee harkaa qabuutu bultii namaa jaama sani kasin galchine. Bultichi garuu gaafa facee diigamee hasaasiinsaa qilleensa gubbatti hasaasiinsaa miidiyaa gubbatti gaafa hasaasamuu eegale atis itti galuu anis itti galuu mirga. Because namoota kanaa kan maqaa qabu gaafa waan takka karaa dhageessu waan san qulqulleeffachuu takka adda baasu uummanni hedduun ni fedha namni hedduun leen sanuma deeggara. Ammas kan dubbachaa jirruuf sanumaaf. Kabiraa warri bultii namaa jettani bultii namaa bakka isaan hin jirretti fedha keenyaa fi akka feeteedhaan yaada keenyaan haasaa hin jiru. Waan akkanaa dhageenyee waan akkanaa tahee afaan keessaa wanni kanaa bee wanni sun maaliif ta'e haja'u yaasin gaafachaa jirra. Sana akkasitti osoo hubattanii dasna jaa. Yaasin jechuun yoo waan biraallee sirriin nu ibsuu baatte sun dhimma keeti yaada keetiis fedha keetiis inni rakkoo miti. Mukaanuziin bilbilli siidhaan jiru jechuun tiktaak garagastii toora nama kumaa isin gala ture na fakkaata yeroo sanatti nama hedduu dhufe. Ammas dhugaa dubbachuudhaaf namni yaaduma isaa haasa'u malee waan kana hunda sirrii akka inni ta'ee fi ifa akka inni ta'e namni hangammaas gaafata illee hin jiru ati illee hin dubbanne sagaleen hatta hangee edaa afaan keessaa dhagahame gara miidiyaa irratti namni hundi arge sunillee hin argamne ammaan dura hin dhagahamne namni hundi yaadumaaf shakkii dubbatee dhiisee akkamittiin kallattumaan tiktaak isii bira galtee wannoo godhuu dandeesse jechuun bilbila siin qabdu bilbila karaa hundaan bilook taatee jirtamoo akkamitti miidiyaa gubbatti osoo uummanni jiru waan akka wal gorsuutis ta'ee maatii quba qabaachuuf dhabuu waan akkas akkasii fa'aa dubbatte sagalee waraabame san keessatti akkamitti wanni sun. No bilbila isii wanta miseenjaraa wal dubbisna haa ta'u garuu anis maaliif miira keessa seeneetiin ture maaliif jennaan bikkattoota namni na bira jiru daleedduudha sagalee akkana achi booda ganaa daliiduun akka haadhaatti ijoolleef hin taatu sagalee akka haadhaan taatu sagalee sunis na aarsee achi booda ganaa maal jeetiin sii maka gisee yeroo sanitti irbaataa fi kanaa fi fataraa fi kanaas yoo immoo daliiduu tanaas ariitee sagalee daliiduu biraa fiddaa sagalee sanuma malee bakka jechuun miira bakka maalii bakka ammaasii herreedduu akkuma reefu siime jireenya kiyyaan jijjiiruu biyyarraa bee jechee siin fayyadamtu sanii malee kana caala immoo bilbilisi wanta miseenjereesiitis numaan qabaa jechuudha sagalee malee ajandaa barbaadee yookaan ammoo waan kana barbaadee sun miira keessa seenee chiboota kanaa waan takka gisee hobummaan si dhagaamtee fi ammaasii gisee maal jaaniin
akkaan itti ibsuun beeku si galee akka namni tokko gisee ijoolleen tun yeroo haadha barbaaddu si galee saniifuu yeroo kanatti silaatii bira jiraatti hooyi jecha jaamurraa ka'eetiin malee waan san dubbadde malee viidiyoo sana irratti illee ammeenya hin dubbanne waanuma akkuma edda jeesanitti jechuudha. Okay. Abiraammoo Kallattii abiraammoo Okay, turtuu. akkas jechuudha si galee. Okay. Yaani kallattii illee bilbiluu fi nu dandeessaa mukaan Yusuf. Egaa numa jechuun yoo nufin bilbiluu fedheef numaan bilbilaaf yaa. Bilbiluun hundinuu ni jira. Yoo kallattii bilbiluu dandeessu ni bilbilta. Okay. Mukaan malee agendaadhaaf tarii waan ati sitti yaaddee isinis quba qabdu isin laayivii bantee ati immoo isii bira dheettee waliin gootanii miti. Irreedduu namni fakkeenyaaf ilaalcha namaa kana gisee ilaalte fakkeenyaaf waatu jira beektaa. Keessa kee kan beeku ati qofa si galee. Namni biraa siif hin beeku. Garuu waan lafarra dubbattuu fi waan miidiyaa irra dubbattuu jira si galee. Fakkeenyaaf wanni miidiyaa kanarratti dhufee na dubbisiise yookaan ammoo isii bira na fichisiise waan biraa osoo hin ta'in jireenya kiyya jireenya ijoollee tiyyaatiin si galee jijjiiruu bee jecha jiru laal qabxee kana naa qabadhaa jireenya ijoollee tiyyaatiin jijjiiruu bee si galee ifa si galee yeroo iddoo viidiyoo gisee daleetu akkasii jechuudha san jireenya jijjiiruu ana malee isii bitee jechuudha si galee wajji jijjiira yookaan kaan ammoo isiin karaa fagoo dheertuu deemtee jireenya jijjiiruu jecha jaamu sanirra dhaabbadheeti jechuudha si galee akkamitti waan san si galee sani bakka si galee san cufuuf yan fakkeenyaaf. Okay. Yoo akkas ta'e qabxee kana waan irra deddeebitee illee kaaftee fi dhugaadha namni haadhaa fi abbaan ilmaan walumaan guddisanii walumaan hin dadhabanii. Mukaan amma eega biyya keessa eega biyyaa baate amma jechuun saatii amma eega deemte eega Itoophiyaa irraa deemte hariiroon jaarsaa jaartummaa jireenya waliin dhiibuu ilmaan waliin guddisuu waa'ee iddoo haala waliin mijeeffachuu sun hin jiru jechuudha. Sun hariiroo wajjin dhiibuu maarree minaami kana. Hin jiru? Yaa. Jireenya koomotee jiraatu jirta ijoollee illee geenyesoo koomokeetii guddisu jirti. Sanammaa namiyyuu arguu jiraame. Alaa kullaal wanni edaa ati dubbatte sunii fi wanni edaa waliin haasoftan suni namni hedduun piraankiidha kaan ammoo taphaa jechuun safaadhaadha qoosaa jee yaadaa ture. Baqumna garaa wanni sun siiriyeesidha wamoo dhugaati waan piraankii takka qoosaa waliin gootanii miti jechuudha. Sanedaan dubbadde. Okay. Sanedaan dubbadde jechuun waan qoosaa wajjin goone yookaan ammoo piraankii kanaa biti si galee maaliif piraankii waan akkanaatti hin gootu si galee. Ambar siimeetiin jira bar si galee akkuma annaa gala akkanti yaa barbaadeetti gaafii gajjabduu takka waan ifa galaa nu dubbachuu natti toluu dideetiin dhiisu jira nama irra hedduudhaaf garuu hin galu wanti godhuu barbaadde. Yoo sirga qabnee ibsitee malee nama hedduudhaaf ni galee natti hin fakkaatu. Isin galee uummata isin hundaa waan inni si barbaade. Galeefi jira uummataaf. Okay, ni gabaabsina. Okay, kun waan hedduu dheeresanii qabu. Dhugaadha akka namni mee naa galcha warra modeetaraa shaba kan nama galchaa hin jiru intala baadiyyaa naa galcha takka. Sabboon intala baadiyyaa galche bee ni girtanii jaallattu bee intala baadiyyaa galcha takka. Ammallee wanni hin jiran ammallee jechuma lamaan jaa jechiniin lammiin hin jiru ilmi namaa walitti dhufa adda ba'a si galee. Garuu ammoo adda bahuu fi yookaan kaan ammoo wal jaalachuu wajji jiraachuu hariiroo wajjin oofuun akkuma jirtutti osoo ta'u jiru isiin si galee haati kaanus arraas ta'ee boruus iftaanis si galee nama kabajaan
biraa qabu hedduu. Maaliif ijoollee wal jidduu qabna ilmaan walirraa qabna si galee akkasi. Ni jira sagaleen kiyya shabakaan kiyya waan na godhu jira gaazii yoo dandeessan taaptaa godhaa pilees yeroo Ni jira sagalee.